jireenya keessan keessatti gaafii ani qabu jireenya keessan keessatti qoreen osoo argin isin waraante osoo argin isin waraante waraansi sun isin waraante jetti eega waraante ni cabdi isin keessatti cabdee jirti hin baasa hojjetti baasuu hin dandeessu qoree sun qoree akkamiiti gaafii kooti kun qoreen isin waraante qoree kana ni baasa yani mataa ni qoree sanii isin cabdee jirti madaan kun ni kulkula akkuma beekamu biyya keenyatti qoree yoo nama waraante maal seetan madaan isaa ni kulkula yani ni madaa aji ni itaa jechuun ni itaa gaafa achi keeho kan hin baane ita'uu san gafedhe ka bakka sanii hin baane qoreen akkanaatun maal isin waraante ni beetti qoreen tun isin garuu hoo maal isin qoreen tun qoree akkamitti taa nama waraante nama keessaa hin baane madaanis bootaanis ita'u barbaaddus ni baasa jettus ka baastee hin dandeenye qoree akkamitti gaafii kiyya kun naa deebisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota keenya bakkuma jirtanii nageenyi keenya kan onni irraa madde isin biraa ga'u jecha har'aan tana maal qabattee dhuftee hojjettan ka jecha tokkoon qaba jechi sunis maali jecha jechuun kaafii baay'ee qaba jechuma akkanatti jecha ta'uu danda'a jecha yani jechama yani namni siin jedhe ta'uu danda'a hin beekamu. Kanaafu maali hojjettan jecha namni namaan jedhu yookiin immoo ati namaan jettu jechuu yaadeeti innis maaliin jecha tokko namaan jetta yookiin immoo nama siin jedha yoo namaan jettus laallataa jedhuun dirqama garuu hoo namni siin jedhu sun laallatee siin jedha meeqa kennatu waan namaan jennu jechuma namaan jennu kana waan ma fedhe keessattuu qoosaa ta'uu danda'a dhugaan ta'uu danda'a laallannee waliin jenna nama meeqatu jecha akkanaatiin wal madeessa nama meeqatu osoo yaadatiin waan ma fedhe waliin jedha ka jedhe sun baafate ka dhagee sun ookii garatti qabate kanaafi waan ani isiniin jedhu keessaa tokko jecha namaan hin jedhina qoosaa keessas ta'ee dhugaan keessattuu namni muddamee waa dubbatu tokko waan ma fedhe dubbata garuu inni qaldiif ta'uu danda'a tabaaf ta'uu danda'a ka dubbate abbaa saniif immoo dhibee ta'ee jira jechuu garaa isaa keessatti nama kamiifu dhala namaa hundaafu yani laallataa waan feene namni waliin jedha hin taphannas ni jennas lolaanis tolaanis ta'uu danda'a jecha waliin jedhuun barbaachisaa miti jecha kana keessa maaltu akka jiru hubachuun dirqama nama tokko jaalattus jibbitus waan jettuu san madaali egaa dhala namaa taate keessa booda jechuudha dhala namaa ta'e namni jecha namaan jedhu san hin madaalu taanaan ilma fuudhee jedha taanaan naamani ati hin beeku dhugaa rabbi jettee baafatte garuu kan hin baafanneen jettee gaafsan abbaan ati jettee sun yoo cadhisa taate dubbatee yookiin kolfee seeqatee cadhisa taanaan yoo jechumatti jette san deebisee si dubbata taate wel namni sun yani bakka akkuma keeti jechuudha garuu ko nama tokkoon jecha tokko jettee namni sun si jalaa seeqatee callise taanaan naamani namni sun si qabamee jira kanaafuu laallachaa waliin jechuun barbaachisaadha hanga feetan nama jaalattanis muddamtanii namaan jecha hin jedhina waan hin taane dubbatina
nama jibbitaniinis nama qeexaniisis waan jettan laallataa jira. Wanti hamma jecha dhala namaa madeessu hin jiru. Wanti akka jecha namaa dhala namaa tuqu hin jiru. Wanti akka jecha namaa garaa namaa keessaa hin baane hin jiru. Akka kiyyatti jecha namni waliin jedhu jechuudha. Akka keessanitti hin beeku garuu. Mee akka keessanitti yaadni keessan maal fakkaata? Kiyya kana wal fakkaata? Komentii jala naa kaa'aa yoo isinitti tolu baatu immoo dhiisaa rakkoo miti. Kanaafi gaafiin qabaa. Gaafiin kiyyas maali? Qoree yookiin waraantiidha. Osoo deemtan akka tasaa isin waraanti. Waraantii mataa sun isin keessatti cabdi. Mataan waraantii sanii yookiin immoo qoree sanii jechuudha. Bakki waraannamta sun isin dhukkuba. Garuu ni baasa hojjettan baasuu hin dandeessan. Hin baatu abadan. Achuma keessa teessi. Maaliif garuu kun? Qoree dama waraante akkamitti hin baane? Bakki sun dhiitee yookiin immoo kulkulee yoo hin baasa jettes kan hin baane. Inni sun immoo ka ECE ta'e sun kasii hin banne. Madaan sun immoo kasii madaa'e sun kasii hin fayyine. Deebii kana kumaaf deeffadhaa. Salphaadha natti fakkaate. Waan ajaa'ibe keessaa waan keessa na ajaa'ibe keessaan dubbadhe. Mee uummanni keenyas maal jedhaa? Maalitti fakkaata yaadni kun? Nama meeqatu yaada akkana garaa keessaa qaba? Nama meeqatu immoo yaada akkana garaa keessaa hin qabne kaa jedhu laaluufi kanaafi ilaallachaa sirbaa maal jedha san waan akkasii natti fakkaate. Kanaafi warri qoreen akkasii sun isin waraantee isiniin keessaa bahuu didde. Akkasumatti bahuu diddeetuma bakkuma sanii madaan isin dhukkubu. Nama meeqatti jirame? Qoree sunoo qoree akkamiiti? Yookiin immoo waraantii sun waraantii akkamiiti? Kanaafi yaada keessan naaf himaa. Anaafis gaafii natti ta'ee jira. Qoreen tun yoo nama waraante maaliif hin baane garuu? Waraantus waraantee bahuu sun maaliif diddi? Maaltu dhooba? Ammoo nama akkamii keessaa hin baane? Namas qabdi. Qoreen tun waraantee namas qabdi, nama keessaa hin baane. Hundaa miti. Namni sunoo nama akkamiiti? Waraantiin sun waraantee ka keessa hin baane. Bakkumti sun qofa ka dhukkubu. Nama meeqatu madaa kana qaba? Namni sunoo nama akkamiiti? Ka waraantiin kun waraantee keessaa bahuu hin dandeenye. Madaa'us, dhiita'us yookiin immoo qulqullus bakki sun akkasumatti ta'u. Yaada keessan komentii jala naa barreessaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Turtii gaarii isiniin jedha. Hunduma keessanuu uummata keenya qashtii isin jaalanna. Nu faana tura.